Shama arkafune kabajamtoota daawwattoota keenya kun sagantaa keenyatti banaati sagantaa keenyatti bana arraatiin magaalaa Finfinnee irraa baanee kara magaalaa Dukamitti argamneerra Dukam maal gochuuf deemte yoo naan jettan mee akkuma nalaalaa jirtan kana waa malee hin bareenne mana uffata aadaa fi ammayyaa tokkotti argameera ana wajjin yoo turtanii uffata adda addaa ni ilaaltu hin daawwatu maalootu bitanne jechuun keessan inni oolu turtiin keessan sagantaa keenyatti banaa waliin haa ta'u na waliin tura. Shama Zenira. Akkam jirtu? Naguma? Yada. Mee wal barra. Noori. Addisun jedhama. Ayya addisu. Nagaadha. Nagaa jirta? Baga nagaa dhufte. Baga nagaan needde. Akkam jiin? Homaan jedha. Shaggaa. Gaariidha homaan jedha. Mee amma mana keenya daawwachiistu keessummaa sitti dhufe. Mara argameeti. Argameeti. Argameeti rakkoon qabu. Mee uffata akkamii qabdaa? Akkamiin hojjettaa? Hojjettoota meeqa of keessaa qabdaa isa jedhu? Wajjiniin turtii taasisna jalqaba garuu mana keenya daawwannu. Esh. Hai mee uffanni kun kan cidhaaf ta'u jedhee yaada. Kun immoo ajaja namaati. Ajaja namaati. Ajaja namaati baga jirtu. Kun ajaja namaati makan nama qophaa'edha. Isaan kanneen immoo warra barbaadaniif asirra ajaja foonaa fi jechuudha. Xaaqadhaanis garas jirani. warra barbaadan isaan kan keessa dizaayinii isaan barbaadanii hojjannaaf warra immoo kan nama injirrellee immoo ajajaan yoo qabne saampilii kennanii fi gabaarraaf illee hojjannee kennaaf jechuudha. Baay'ee gaarii asirratti immoo akka boorsaa wayii ilaalaan jira. Asumatti hojjetamu bakkeerraa fichisiistees keessa. Boorsaawwan kanneen yeroodhaaf amma maashiniiwwan kunniin xiqqoo humna hin qaban waan ta'eef boorsaa hodhuudhaaf Sansan nama gabarra ajajaan sun hojjechiisna gabarra sin dhufa jechuudha. Egaa uffata baay'eedha kan ilaalaa jiru uffata aadaas jira kan ammayyaas jira. Mee uffata aadaa kan dhiiraa ilaalaan jira. Kunis asumatti hojjetama ajajamu kan gurguramu. Almost amanutti yaw ajajaanis kiraayidhaanis akkuma maamilli keenya barbaadetti kan ajajamne jechuudha. Warreen kunniin amma kan warra dhiiraati kootiiwwanii kan kiraayiti amma warri kunniin warri gamarra jiran kun jechuudha. Yeroo baay'ee kana nama ilaalaa jiru yoo cidhaaf eebbaaf waan adda sagantaadhaaf uffanni barbaadamudha kan asitti ilaalaa jiru. Kuni amma kan kiraadhamu uffanni kiraa kan biraa jiramu asumarraa kireessi. Warreen kunniin amma tootaalii kiraayidha. Kiraayidha. Warra kan kiraayiti kun. Kiraan amma itti kireeffama guyyaa. Kiraanii fakkeenya fama guyyaa sadiif kireessina yoo maarra fudhatan bor oolanii iftaan nu deebisu yoommoo akka carratee fageenya ittiin deemnaa guyyaa nu dheerachaas hojjetan akkuma fedhii maamilaatitti waliigaltee goonaa jechuudha. Waliigalteedhaan mee fakkeenyaaf guyyaa sadiidhaaf meeqa kaffalama? Amma 200 irraa kaasee aga 500 wayyaawwan haaraan ajajaanis warri diizaayinii barbaadan haaraan hojjechiisan jiraatu isaan saniin akkuma ulfaatiin agatii uffata kwaalitii gaatii isaatti garaagarummaa qaba. Egaa addisuu asitti kan ilaalaa jiru foddaa keessatti uffata sabaaf sablammoota adda addaa ilaalaan jira. Kana keessatti uffata akkamii jira? Mee saampilii isaanitti agarsiista kan? Danda'ama. Uffatawwan amma fakkeenyaaf warreen kun nama ajaja namaati warri kun ajajamee an qophaa'ee tokko kan dhiiraatii jechuudha. Shaamizoota kun nama matanii ta'anidha. Warra kun immoo warra ajajaati.
Ajajaman asirraa ajajachuu danda'u. Saampilii fa'aanne innee fi akkasiin naannoo jennaaf jechuudha. Kan daa'imaa, kan shamarranii, kan dhiiraas ilaalaan jira. Naannoo kana. Kunniin isamma warra ajajachuu barbaadaniif gosa aadaa naannoo hundaatti kan inni qabatee jiru. Isaan kanneen keessaa abbaan barbaade isaanii barbaadeen saampilii kanneen laallate yoo nu ajaje shamaanee kan harkaa qabnu harkarraan hojjannaa fi kan hin qabne immoo shamaanee hin jira waan ta'eef isaan ajajnee fi diizaayinii isaan barbaadanitti qopheessinaaf jechuudha. Asittis kunuunsi qees ilaalaan jira. Dhugaa baay'ee babbareedu. Kana fe'ee asumatti hojjettu moo? Kanneen warri nu hojjetan jiran ijoolleen ajajaan diizaayinii barbaadnu nuuf hojjetu. Kunniin amma bittaadhaafis kiraayidhaanis kan kennan hin jiru. Akkuma fedha maamila keenyaatti keessummeessina jechuudha normaali. Maamiloota baay'ee qabda jechuudha. Waaqayyo galatu. Asirrattis kanan argaa jiru gaabiidha moo kanarra jiru maalidha? Isaan kunniin ammoo uffatuma aadaati. Uffata aadaati. Surreef shurraabii fa'aa, gurdiif shurraabii fa'aa warra kan aadaa ta'anidha. Kunniin immoo xibabiidhaanis jira, kan aadaatiinis jiru. Gosa hundaanuu amma danda'ame maamilli nu bira dhufee waan dhabee ba'uun qabu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Manni kee guutuudha. Kamiin ilaalee kamiin akka dhiisullee bitaan nagalee jira. Naannoo kanas uffannoon fedha waaqaa ta'e uummanni carraa hin waaqessu gargaare. Ammas akkasiin jirra jechuudha. Egaa addis naannoo kanas gaabii ilaalaan jira. Gaabiin baay'ee gurguddaanis jira natti fakkaata. Mee gaabiin kun isa guddaa jedhamu? Kunni nama gurguddaadha. Kanarratti immoo kan caalu hin jiru. Kan jiru? Hin jira. Hin jira? Hin jira garuu akka carraatti ammatti hin fixe malee. Hin jira amma kunniin gaabii guddaadha. Meeqa jedhama kun amma? Kunniin amma aga 1600 1500 jalqabee hin jira. Akkuma sadarkaa isaaniitti. Amma kan kanaa gadiis jira. Kan kanaa olis amma fo'aa manaatiin kan hojjetame hin jira inni kunniin fo'aa manaatiin kan hojjetamedha. Fo'aa harkaa jechuudha. Na kan kana gadis jira kan kana olis jira. Sadarkaa isaaniitti kumaa jalqabee garaagarummaa qabu hin jira. Egaa addis turtii gaarii dabarsaa jira jedhee yaada akka kiyyatti. Mee maamiltoonni magaalaa Duukam keessa jiran qofatu dhufee si argatamu magaalaa adda addaarraa dhufanii si hojjechiisu akkamiin? Egaa maamiltoonni keenya amma iddoo adda addaatii dhufu. Asiillee jiru Finfinnee irraallee iddoo adda addaati. Almost nuti amma egaa hojii kana jalqabnee gara waggaa 10 wayiis galleerra almost. Asumatti jechuudha magaalaa Duukam keessa? Jalqaba maayikiroodhaan kireeffannee asuma cinaa kanarra dhiyeenyuma kana maayikiroo san keessa turre. Achi immoo gaafa guyyaan ga'u baanee as gara nagallee jechuudha. Mee hojjettoota meeqa of keessaa qabda amma? Almost amma gara hojjettoota asitti mana kana keessa gara nama 8 hin taane. Kan hodhan kan xelfiin jira kan qucatiidhaan kan wanno jedhu jiru kan kaawiyyaa irra hojjetan jiru qolfii maal irra kan hojjetan illee jiru. Nama 8tiif hojii uumuun waan salphaa miti. Egaa addis mee namoonni biraa si argachuu yoo barbaadan akkamiin si argatu? Damee biraa qabdamoo? Almost amma damee biraallee hin qabnu. Xiqqoo haaluma inni namoota amma perfect irratti yoon karaa biraatti biraanchii godhee malee akkasumatti illee rifaata waan ta'eef asumatti amma waliigalatti kan hojjechaa jirru. Kanarraa kanaaf maamiloota keenyaaf bilbilaanis maalidhaan ol erganna. Warroota dhufan immoo namoota as galan hundaaf biizines kaardii illee kennaa fi isa kanaan nu argatu jechuudha. Maqaan mana uffata kanaa guutummaan isaa eessa Duukam naannoo kamitti argame daawwattoota keenyaaf? Egaa manni uffata keenyaa mana uffata aadaa Addisuuf Alamaayyoo jedha. Asuma magaalaa Duukam waajjira bulchiinsa magaalaa Duukam cinaatti argamna. Fooqii Abbaay jala jechuudha. Namoonni nu barbaadan karaa kamiin yoo dhufan bilbilaanis bilbilanii waan barbaachisaa ta'e diizaayinii nu erguudhaan diizaayinii barbaadan shammaanee hojjechiifnee waan barbaadan guyyaa barbaadanitti qaqqabsiisuudhaaf dandeettii qabna jechuudha. Akka daawwattoota keenya akkuma ilaalaa jirtanii uffata kana kan uffisee addisi. Uffanni kun uffata aadaa kamii? Naannoo kamitti uffatama? Uffanni kun amma normaalii uffata xilanni kun amma uffata aadaa Hararii.
sabbat musaatiin kan hojjetamaa turedha. Amma garuu dizaayinii ta'ee dizaayinii barbaadne akkasitti galchineeti kan hojjenne. Na waan bareedaadha. Kalarii adda addaatti irratti hojjetama. Amma fakkeenyaan kun bicaadha. Adiidhaan jira. Akkuma amma micoon isheen hojjettu kan uffattee jirtu. Kalariiwwan hunda irratti hojjechuu hin danda'ama. Kun amma shifooniidha. Manan irrattis hin hojjetama. Irra caalaatti karaa argiitti uffatama jechuudha. Uffata bareedaadha akkuma ilaalaa jirtaniin akka kiyyatti miidhaguu warra barbaadan addis bira kottaa jechuun barbaada. Addis dhumarratti waan dabarfachuu barbaaddu qabaatti. Egaa guddaa sin galateeffanna. Hojii keenya kana dhuftanii ilaaluu keessaniif kanuma yeroo keessan aarsaa gootanii asitti argamtanii waan nu haasofsiistaniif waan nu jajjabeessitaniif guddaa sin galateeffanna. Galatoomii Addis. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenyatti banaa irraa kana fakkaata ture. Torbeen keessan torban jaalalaa, torban nageenya akkasiniif ta'u ni hawwina. Egaa Addisiin namoonni argachuu barbaadan toora bilbila kanaatiin bilbiltanii argachuu ajaja barbaadaniin uffata aadaas uffata ammayyaas hojjechiisuu ni dandeessu. Nagaan ta'a jennee rasumaan.